oduu teenyaa jalqabaatiin hooggantoonni olaanoon Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa dilbata Naayiroobiitti wal arguufi jedhame. Hooggantoonni jedhaman kun maqaan kaafamuu baatus ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmadiif Hassan Sheikh Mahamud ta'uu akka malan tilmaamame. Hooggantoonni biyyoota sadeenii maaliif walitti dhufuuf jiranii gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin Somaalilaandiif beekamtiin jalqabaa kennamuu hordofee Somaalonni hargee isaa gammachuudhaan dhiichisaa yoo bulan faallaa kanaa atakaaroo cimaan guutuu addunyaa jidduutti dhalateera. Suudaan kibbaa biyya lammaffaa beekamtii kennuudhaaf jirtu yoo taatu Ijiptiif Turkiin ammoo beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kenniteen guddoo aaruu beeksisan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma kanaaf deebisaa hatattamaa yoo kennan dhimmi Itoophiyaa immoo bal'inaan kaafamuu irratti argama. Beekamtii Somaalilaand argatte wal qabatee addunyaa irratti wantoota ijoo ta'an gabaasa guutuu qabna. Oduu biraatiin wayita magaalaa Finfinnee bulchinu waan sirreessuudhaaf rakkanne kantiibaa magaalaa Finfinnee duraanii Injiinar Taakkalaa Uumaa milkeessaniiru jechuun kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee duraanii Dirribaa Kumaa yeroo duraatiif waa'ee Taakkalaa Uumaa dubbatan. Namoota Finfinnee irraa Oromoo dhiibuudhaan warra soddaatiif dachii bal'isan jedhamuudhaan komataman keessaa tokko kan ta'e Dirribaan kantiibaa Adaanech Abeebeetiif Injiinar Taakkalaa Uumaa wayita galateeffatus dhagaameera, dhiibbaa isarra gahee ibseera, bal'inaan dhaggeessu. Dubaatiin leenjisaan Itoophiyaa duraanii Wubatu Abaatee garee Jaamus jedhamutti makamuun himame. Leenjisaan kun garee Suudaan kibbaatti makamuun garee kanaaf milkaa'ina guddaa fidaas jedhameera, bal'inaan dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Somalilaandiif beekamtiin jalqabaa kennamuu hordofee Somaalonni hargee isaa gammachuudhaan dhiichisaa yoo bulan faallaa kanaa atakaaroo cimaan guutuu addunyaa jidduutti dhalateera. Suudaan kibbaa biyya lammaffaa beekamtii kennuudhaaf jirtu yoo taatu Ijiptiif Turkiin beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kenniteen guddoo aaruu beeksisan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp immoo dhimma kanaaf hatattamaan deebisaa kennaniiru. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa erga Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennitee booda ummanni Somaalee Somaalilaandi jiru gammachuudhaan dachii sochoosaa bulaniiru. Waggaa 30 oliif Somaaliyaarraa adda ba'uudhaan biyyoota hedduu faana hariiroo cimsachaa paaspoortii mataa isii maallaqaaf waraana mataa ishee kan ijaarratte Somaalilaand waggaa 13 booda kaleessa Israa'el irraa yeroo jalqabaatiif beekamtii biyyummaa argatteetti. Guyyaa kaleessaa ministeerri muummee Israa'elii fi pirezidaantiin Somaalilaand bilbilaan wal quunnamuudhaan ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun Somaalilaand biyya walabaa ta'uu labsaniiru. Soomaaliyaan amma dura guutummaatti Israa'eliif beekamtii kennitee waan hin turreef kaleessa Somaalilaand wayita Israa'el irraa beekamtii jalqabaa argattu isinis Israa'el akka biyya taateetti akka fudhattu ibsiteetti. Kanaanis biyyoonni lamaan akka biyyaatti wal labsuu isaaniiti. Tarkaanfiin kun biyyoota akka Itoophiyaa beekamtii Somaalilaandiif kennuu barbaadaniif karaa kan saaqe yoo ta'u, Somaalota Somaalilaand waggaa 30 caalaa beekamtii kana eegaa turaniif kun oduu gammachiisaa guddaadhaas jedhameera. Haaluma kanaan Israa'el Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennuu murteessuu ibsuu hordofee hargee isaatti halkan edaa guutuu haga sa'a 9tti jechuun namoonni kumoota dhibbaan lakkaa'aman daandii hargee isaa irratti hiriira ba'uudhaan gammachuu isaanii ibsachaa bulaniiru. Ummanni marfataawwan jiddugala magaalaa hargee isaatti wal ga'anii alaabaa biyyattii halluu magariisa, adii fi diimaa qabu mirmirsaa kaanis uffata isaanii irratti tolfatanii hedduun isaanii alaabaa Israa'elis qabatanii mul'ataniiru. Osoo dubbannuu Israa'el beekamtii kana waggaa dabre Somaalilaandiif kennuu yaalaa akka turte ibsame. Ta'us ammoo pirezidaantiin Somaalilaand duraanii Musee Bihi Abdii Israa'el yakka waraanaa Gaazaa keessatti raawwachaa jirtu yoo dhaabde malee miidhaa uummata sanaa argaa Israa'el waliin waliigaluun ni ulfaataa jechuun dhimmicha yeroodhaaf qabatanii akka turan gabaafameera. Asitti immoo uummanni Somaalilaandiif mootummaan Somaalilaand gammachuudhaan dhiichisaa yoo bulan diinonni Itoophiyaatiif Somaalilaand
Somaliland hedduun eda aaraa bulaniiru. Haaluma kanaan Somaaliyaa, Egypt, Turkii fi Jibuutiin Israa'el Somalilandiif beekamtii biyyummaa kennuu mormaniiru. Murtee beekamtii biyyummaa Israa'el Somalilandiif kennuu beeksifte Somaaliyaa dabalatee biyyoonni akka Jibuutii, Egyptii fi Turkii battaluma sanatti mormuun ibsa baasan. Biyyoonni kun Israa'el murtee beekamtii biyyummaa Somalilandiif kennite guutummaatti kan morman qofa utuu hin taane kan balaaleffatan ta'uu ibsan. Dabalataanis tokkummaa Soomaaliyaatii fi